dhugaa dubbachuuf wanti faarfataa Daawit Girmaa irratti ta'e hedduu nama gaddisiisa. Waan isa irratti ta'e yeroo dhaga'u hedduun gaddee keessi kiyya na cabee laphee kiyyatu ganna jedhee. Faarfataa Daawit Girmaa namni wallaale hin jiru. Keessattuu yeroo dhiyoonas faarfannaa mimmiidhagoo ta'an namni hedduun ittiin eebbifaman hojjetee uummata biraa qabaa. Silaa galanni mucaa kanaa kana ta'uu hin qabu ture. Nama Waaqayyoo irratti waan akkasii raawwachuun nama birattis Waaqa birattis jibbamaadha. Nama gaafachiisa. Namoonni gocha jibbisiisaa gocha suukanneessaa akkasii biyya kana keessatti namarratti raawwatan guyyaa tokko Waaqa biraa hojii isaanii hin argatu. Garuu kan faarfataa Daawit Girmaa irratti ta'e kun immoo addadha. Waan isaan malu miti. Mucaa lafaa dhufaadha. Haamilee buusuun sirrii miti. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisaani. Keessa kootu ganna jedhee nama dhukkubsa baay'ee na dhukkubse. Egaa akkuma isin beektan yeroo darbe albeema isaa lammaffaa mata dureensa bara jedhugaa gadi dhiiseetu ture. Sanaanis dhageettii hedduu argatee keessumaa amantoota biratti baay'ee jaalatame. Amma ammaatti faarfannaan isaa dhaggeeffatamaa jira. Mucaan kun yeroo yeroodhaan faarfannaa namni itti eebbifamu gara Waaqayyoo gara fuula isaa gara Waaqayyootti deebisu yeroo yeroodhaan hojjechuudhaan beekama. Yeroo hedduu mucaan kun waan gaarii waan Waaqayyoo waan wangeelaa waan hafuuraa irratti xiyyeeffata malee nama namatti darbuu miti. Nama namatti bu'uu miti. An takka argee hin beeku. Hangan isa baretti waan badaa tokko irratti argee hin beeku. An akka dhuunfaatti walitti dhiyaannaa baay'een isa beekaa. Mucaa amala qabeessaa mucaa gaariidha. Daawit Girmaa nama Waaqayyoon sodaatuu fi nama Waaqayyootti amanuudha. Nama marayyuu ija tokkoon ilaalaa. Uumamni hundumtuu uumama Waaqaati jedha. Nama addan baasu kun firadha kun alagaadha hin jedhu. Namoota amantiin ala jiranillee irraa hin dheensu. Amma yoo argitan namoonni hedduun keessumaa namoonni amantaatti ciccimoo ta'anii nama kaaniin ati nama biyya lafaati jedhanii yeroo isaan dheensanii mul'ata. Daawit irratti garuu guyyaa tokko waan akkasii argee hin beeku. Daawit nama maraanu gara Waaqayyootti fiduudhaan dubbii Waaqayyoo namatti haasaa si amansiisuudhaaf yaala. Gara Waaqayyootti nama fiduudhaaf yeroo hedduu tattaaffii mataasaa godha malee namarratti shira yaadee hin beeku. Mucaan kun guddachuudhaan keessumaa gama hafuuraan baay'ee guddachuu barbaada. Gama faarfannaa kanaan immoo dhiibbaa gurguddaa namoota biyya kana keessatti keessumaa afaan Oromoo warra hojjetan keessaa mucaan dhiibbaa jajjabaa fiduudhaaf nama dhama'uudha. Yeroo isaa hedduu walaloo fi yeedaloo hojjechuudhaan dabarsaa. Faarfannaan isaayyuu hin himaa. Mucaan kun yeroo yeroodhaan irra deddeebiidhaan faarfannaa mimmiidhagoo ta'an kiliippii babbareedaa ta'aniidhaan hojjetee uummata biraan gahuudhaaf beekama. An akka dhuunfaatti mucaa kana baay'een jaaladha. Akka nama Waaqayyootti isaan dinqisiifadha. Nama hojii Waaqayyoo hojjetu marayyuu natti tola. Garuu wanti guyyaa har'aa Daawit irratti ta'e garuu baay'ee na gaddisiise. Namaaf iyyuu abdii na kutachiise. Nama wajjin jiraachuun edaa ammanumaa ilmi namaa walii na'uun ammanumaa kan hin jedhu Daawit irratti argee ilma namaaf garaan na cite. Sirumayyuu jireenya biyya lafaa keessatti nama waan gaarii hojjetuuf takkaa wanti gaariin ta'e hin beeku. Yoo ati waan gaarii hojjette waan hamaatu si quunnama biyya lafaa kanarratti. Maaliif akka ta'e hin beeku. Namni hamaan yeroo dheeraa oolee bula waan gaarii argata. Yoo argitan yeroo baay'ee jireenya biyya kanaasuma waliin jiraannu yoo ati waan gaarii hojjettu faallaa sanaa sitti argama. Yoo ati namaaf waa kennitu ennaa waa si ganu argita biyya kana keessatti. Maaliif akka ta'e hin beeku. Kennitee ganamta. Liqeessitee si dhoowwatu. Nyaachiftee si deebisanii si beelessu. Biyya kana keessatti wanti hundumtuu faallaadha. Yoo akka garaa qulqulluudhaan biyya kana keessa jiraannu halka qulqulluudhaan yoom akka waliin na'uu qabaannu ani hin beeku. Keessumattuu dhaloota keenya kana keessatti wal sakaaluu, wal saamuu, wal ajjeesuu, wal waraanuu, maqaa wal balleessuu kanumatu lafarra guutee jaarraan nuti keessa jirru kuni dhugaa dubbachuudhaaf jaarraa jibbisiistuu fi jaarraa gaddisiistuudha. Waaqayyo qofti
bara kana keessa nu haa dabarsuun jedha ani. Egaa akkuma isin dhageessan namni hundumtuu dhagayeera waan Daawit irratti ta'e namni dhageenye jira jedhee yaadu. Egaa akkuma isin argitan har'a ganama innuu waan isarratti raawwatame fuula FB isaatiin maxxanseetu jira. Sanaanis namoonni hedduun wal harkaa fuudhanii dubbachuutti jiru. Sheer godhaa jiru. Baay'ee nama gaddisiisa wanti isarratti ta'e barreeffama dheeraa tokko har'a ganama maxxanseetu jira. Waan akkasii kun silaa isaaf hin malu ta'e amma immoo erga isarratti ta'es immoo inni waan gaafate qaba. Waan irratti ta'e kanaaf naa deebisaa jedheetu jira. Kanaaf namoonni harka keessan ga'e Waaqayyoon sodaadhaati. Waaqayyootti amantan sodaadhaati. Keessattuu dhamaati mucaan kun mana Waaqayyootti dhamaa jiru sodaadhaati. Qabeenya isaa deebisaa fi mucaan kun baay'ee faarfannaa irratti maallaqa investi godhee hojjeta. Gargaarsa namootaa fi gargaarsa Waaqayyootiin hojjeta. Har'a siimii baasuun amma akka nama rakkisu beektu. Siimiin tokkittiin birrii 500 ta'e gatiin isaa baay'ee dabaleeti. Haa ta'uuti garuu yeroo akkatti jireenyi qaala'e kana keessatti Daawit Girmaarraa iPhone fudhatamee jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Innis immoo nan cufsiisa. Sin hin fayyadu hin cufama waan jedheef adaraa keessan namoonni argitan namoonni wanti kun harka keessan gale bilbilli isaachi keessa jira. Hin cufiinaati. Inni yeroo baay'ee irra deddeebi'ee bilbilaa jira. Daawit Girmaadha. Faarfataa Daawit Girmaati. Waan barbaachisu suniin kaffala. Faayila baay'een achirraa qaba. Faarfannoonni koo hedduun haaraan achirra jiru. Maaloo naa deebisaa jechaatii jira. Kanaaf deebisaa fi please deebisaa fi iPhone akkuma isin beektan mucaan kun cufsiisuu danda'a. Yoo cufame isinis isa sin fayyadu waan ta'eef bilbila mucaa kanaa deebistanii gatii harka keessanii yoo fudhattan isinii wayya. Nama birattis Waaqayyo birattis ni eebbifamtu. Kanaaf bilbila Daawit Girmaa deebisaa fi dhugaa an baay'een gadde silaa bituu fi qabdu malee irraa fudhachuu hin qabdanii. Gargaaruu qabdu malee haamilee buusuu hin qabdanii. Haamilee cabsuu hin qabdanii. Namni kun gargaaramuu qabaata malee saamamuu hin qabaatu. Kanaaf nama naa deebisen hanattuudhaan jedhu lafaa arge waan ta'eef akka lafaa argetti akka naa kennettan laala qabeenya kiyya kana naafaa deebisu. An qabeenyicharrayyuu faayilichaan barbaada. Bilbila kanas immoo rakkadheen bitadheen jedhe. Kanaaf immoo gargaaruu qabaan. Hin cufama bilbilli kun akka kaanii gurgurattee fayyadamuu hin dandeessu. iPhone cufamee bada wanti osoo hin badiin eebba Waaqayyoo otoo sin jalan darbiin abaarsi Waaqaa otoo sin hin qaqqabiin bilbila Daawit Girmaa deebisaa fi jedharra deebiin sin gaafadhaa maqaa Waaqaatiin maqaa Gooftaa Yesuusiin sin gaafadhaa bilbila isaa deebisaa fi viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka ga'uuf namoota bilbilli kun harka ga'e bira akka ga'uudhaaf sheer godhaatii. Biraan gaa qabeenyi isaa haa galuufin jedha deebisaa fi hangama kiyyaan hangasuman jedha. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa. Akkasuma viidiyoo kana nama baay'ee bira ga'ee akka bilbilli faarfataa Daawit Girmaa deebi'uuf immoo sheer godhaa. Viidiyoon kun nama baay'ee bira hin ga'a waan ta'eef laayik gochuun dagatiinaa. Yaada keessanii immoo koomentii jala kaasiniin jenna. Bilbilli isaas Facebook isaa jala kaayeraa yoo argitan achirratti bilbilaa fi isiniin jennaa. Isin jaalannaa isin kabajamtoota uummata jaalatamaa horaa bulaa deebanaa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti lafa nagaa biyya nagaa maatii nagaa horii nagaa qe'ee nagaa keessa jireenya badhaadhaa keessa jiraadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo si wajjin haa ta'u. Isiniif haa baay'atu bara keessan guutuu isin haa dhaabuun jedha. Horaa bulaa deebanaa.